maqaa jechuu beektu yookaan noun isa jedhu kana dura dhageettanii noun jecha maalini mee namni beeku? Noun jechaan maqaadha jecha. Kan yeroo darbeerre waa'ee kutaalee dubbii 8 kan akka noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, interjection jennee yeroo darbee moo maaltu itti dabalama jennee maaltu itti dabalama jennee article jecha. Article viidiyoo dabaree irratti isinii dalagee waan jiru akka gaariitti isinii galaa viidiyoo haga dhumaa ilaalaa jecha. Isa kanas mee itti haaseen. Noun jecha isin hunduu barattanii may isin mahaya jecha. Noun means what? It's a word that names things, people, idea, or places jecha. Noun jecha maalini moggaasa kamaan moggaasu wantoota akkamii nama tahee yaadota garagaraa tahee iddoo garagaraa kan moggaasu maal jennaani? Noun jennaan. Noun jecha moggaasa wanta tokko jecha salphumatti. Good. So type of noun. Yookaan naawuniin kun iddoo meeqatti qoodama akkamitti hiirama ka jedhu waliin ilaalu jecha. Kan isin argitan kunniin haga 7tu jira meeqanniin waliin haalaallu jecha. Alright, good. Inni jalqaba common noun. Common noun jechaan maqaa waliigalaa jecha. Maqaa waliigalaa jecha maalinni names or common noun names what? General, people, or things or places. Kana jecha maalini people yoo jenne maalini walirratti qabee waama jecha. Namoota takkaan osoo hin ta'in walumarratti waama jecha. Nama yoo jenne nama tokko agarsiisa. Namoota yoo jenne hoo hedduu agarsiisaa jecha. So amma things yoo jenne wantoota illee iddoo tokkotti wanta wal fakkaatu iddoo tokkotti akka tokkotti kan waamaman taasisa jecha. Places jechaan illee maalini iddoo garagaraa tokko maqaa tokko jecha. Mee walumaan haallu common nounii kan isin yeroo hunda fayyadamtan jecha. Boy yoo jedheen akkamiini? Wanta ijoollee dhiiraa taate hundaa walumarratti jecha. Jamaalin jedheeni addatti hin baasne, xiqqaadha jedheen addatti hin baasne, ka guddaa ta'e addatti hin baasne, walumarratti warra dhiiraa ta'e hundaa maal godhee walitti qabee maqaa gamtaa kan jennuun kun maalini? Boy jennaan. Girl jechaan illee akkasuma shamara waan taate hundaafuu walumarratti generalize goonee waamna jecha. Diimtuu gurraattii hojjettuu hojii hin qabne ta'eeruun sanee dhumna jennee osoo addan baasin Jamiilaa moo Faaximaadha jennee osoo addan baasin walumarratti generalize goona jecha. Car yoo jenne makiinaa kam ta'uu beekna? Hin beeknu. Makiinaa ta'uu isaa qofa beekna jecha. Isinii galee miyaanni ki car yoo jenne makiinaan kun kamini? Ka fe'aati moo ka namaati? Baasiidha moo taaksiidha? Makiinaan biraandiin isaa kamini jennee wanni irraa beeknu takka hin jiru jecha. School yoo jenne hoo manni barumsaa kun ka maaliiti? Ka dhugaatii moo ka regularity moo ka university moo college moo walumaa galatti maal jennaani? Walumarratti generalize godhan mana barnootaa kan ta'e hundaa jecha. Dhuunfaa ta'e maalii hojjan hin baasu walumarratti jecha. So maqaa akkanaa kanniini maal jennaani? Common noun jennaan. Maqaa gamtaa jettaniin si'a if I'm not mistaken in Oromik jecha. Afaan Oromootii yoo guruu baadde maqaa gamtaa jettaniin si'a. Alright, inni taan hoo proper noun. Proper noun means what? It names or proper noun names what? A specific, you know, specific wanta addate kan addatti baasee jecha. People, specific people, namoota tokkodhaan addatti baasanii wantoota illee things jecha wantoota places jechaan illee iddoo tokko addatti baasee kaanirraa himu jecha. Reef ijoollee dhiiraa jennee ijoollee dhiiraa kana keessaa takka yoo fudhanne Jamaal yoo jenne kuni maalini? Proper noun jecha. Wanni isin hubachuu qabdan amma proper nounii kanarratti yeroo maqaa namaa, maqaa wantoota kan akka injira, maqaa namaa, maqaa biyyaa, maqaa iddoowwan garagaraa kan yeroo fayyadamtan maaltu gala? Capital letters qubee gurguddaa eegalecha. Jamaal yoo jenne G tanaan osoo hin ta'in kanaan ta'uu qabaa jecha. So Itoophiyaa yoo jenne tanaan osoo hin ta'in maal kamiin taha? Tanaan ta'uu qabaa jecha. So maqaa biyyaa, maqaa nama dhuunfaa, maqaa dhaabbata garagaraa maaliin fayyadamna? Qubee gurguddaadhaan fayyadamna jecha. So kana jecha maalini? Proper noun jechaan salphumatti wantoota tokko addatti baasee haasa'aa jecha. Ammasitti Ahmad jennee Ahmad kam akka ta'e ni beekna. London yoo jenne illee London takkitti majjala waan ta'eef maqaa dhuunfaati waan ta'eef ni beekna. Toyota yoo jenne amma biraandii makiinaa Toyota yookaan Toyota ta'uu addatti baasnee ni beekna jecha. So maqaan dhuunfaa jedhaniin proper nounii kana inni kun maal jedhama? Proper noun jedhama jecha. Kana jechaan bar kunillee wal keessa ni makamu garuu kutaa maqaatti adda adda jirre yoo ilaallu. Misal maal qabnaa maqaa gamtaa maqaa wantoonni hedduun bakka tokko waamamu. Toyotaan kun maal inni? Toyota, Tesla, Lamborghini, Bugatti, Sportakarii, Maalikaarii kunniin walumarratti kaarii mataa. Manni barumsaa kan dhuunfaa kan piraayiveetii kan maal barsiisu iskuuluu mataa jecha. Addatti yoo baasnee mana barumsaa piraayiveetii yoo jenne immoo addatti goonee xiqqoo maal goone proper nounii goonee jirra jecha. Amma maqaan mana barumsaa maal inni keessin beektan maqaa mana barumsaa eenyu haa jennu?
mana barumsaa roobee high school yoo jedhe maaliif kuni maqaa gamtaati moo maqaa maaliif maqaa proper noun maal specific addatti baasee roobee high school adda isaatti haasa'ee jecha sababa sanii maal jennaani proper noun jecha. Concrete ka jennuun kun immoo it's a kind of names or names things what you can see or you can touch. Kun immoo maqaa kamiiti maqaa wantoota harkaan qaqqabuu dandeettuu fi kan argitan amma maarkarii kana paarkarii jedhanii waan mire paarkarii osoo ta'e marker jenna wantoota maarkarii kana amma ni argaa harkaan tuqa. So wantichi kun maal inni concrete noun jecha marker yoo jenne markariin kun maal inni concrete noun maaliif harkaan tuqaa jira ni arga jecha. Things you can see and touch ka jennuun jecha. Kunillee as keessa ta'uu danda'a bar. Isin galee buukiin kun asitti galuu danda'a komannaawanii. Maaliif kitaabni hundi walumaa galatti maal ta'a? Kam akka ta'een beekamu ka baayoloojiiti moo ka keemistiriiti ka seenaati moo ka nama bohaarsuu jennee addatti hin beeknu waan ta'eef wal keessan tajaajilan. Garuu immoo addatti baasnee gaafa waa'ee maqaa irraa diiteelii seennee haasofnu martuu adda addatti iddoo qabanii jecha. Amma doog yoo jenne sareen hundi maal ta'a? Saree kam ta'uu beeknaa? Saree tokkicha addatti hin beekne asitti galchuun namni inni tokko komannaawanii kanatti jecha. Isin galee yaadni kee yaa. Kana jechaan alright. So amma concrete noun appilii yoo jenne appilii harkaan tuttuqinaa ni argina. Chair yoo jenne barcuma harkaan tuttuqinaa ni argina. Saree ni argina ni tuyina. Book kitaaba ni argina ni tuyina jecha. So kanaafiyyuu concrete noun ka jedhamullee ni jira jecha. Alright. Abstract noun jechaan immoo faallaa kanaati jecha. Abstract jechaan kan ijaan hin argine akkasuma harkaan tuquu hin dandeenye jecha. Amma kun intangibiliidha kun intangibiliidha jecha. Like amma maaliif na jedhu ani yaada qabaa yoo sin jedhe yaada kana argitanii si yaada kiyya kan argitanii hin argitan harkaan tuqxanii hin tuqxan jecha. For example jaalala yoo jedhe jaalala kan harkaan qabdanii isin qabamaa hin qabamu tuqxanii hin tuqxan argitanii hin argitan. So wanta hin tuqnee fi ijaan hin argine abstract jennaan bakkuma biraatti abstract jennaan. As abstract noun jechaan immoo maaliin names for ideas or feeling yaadaaf yaadota garaagaraa moggaasuudhaaf maqaa yaadota moggaasuudhaaf akkasuma feeling jechaan immoo miira moggaasuudhaaf jecha. For example love yoo jenne maaliin jaalalli maaliin feelingii yookaan miira jecha. Akkasuma immoo freedom yoo jenne immoo bilisummaadha. Bilisummaa jechaan maaliin ideaadha. Isin galee bilisummaa yoo jenne freedom jechaan bilisummaa jecha. So wantichi kun maaliin kunis ideaadha. Happiness yoo jenne gammachuu maaliin ideas ni ta'a feelings ni ta'a. So salphumatti amma abstract ka jennuun wanta miira wanni hin goone jecha. Miira harka keenyaan tuquu hin dandeenye ijaan arguu hin dandeenye wama sammuu keenyatti keessa deemu maqaa wantoota saniif moggaasuutu maal jedhama abstract noun jennaan. Inni ta'an immoo collective noun. Collective noun jechaan maqaa wantoonni wal fakkaatan iddoo tokkotti itti walitti qabamanii waamamanii jecha. Kana jechaan maal amma tuutni namaa yookaan namni hedduun iddoo tokko yoo walitti qabame maal jennaani team yookaan garee jennaan. Family yoo jenne maatii abbaa haadha obboleessa obboleettii kunniin walirra qabame maal ta'e bakka tokkotti jecha takka maal waamama family collective jennaan. Class yoo jenne hoo daree class A yoo jenne amma class yoo jenne classii itti barsiisnu kana barattoota baanneeti classii jechaan manaa miti isin galee. So class yoo jenne ijoollee hundumaa barattoota hundumaa tashammaraa tadhiiraa walumarratti iddoo tokkotti gurbeessinee jecha. Flock yoo jenne hoo maaliif hoomaa flock of sheep yoo jenne maal jettanii I don't know afaan oromootii waan isin jettanii ni waamtan I'm not sure. Like flock jechaan hoolota ta'uu danda'a sa'a ta'uu danda'a bakka tokko walitti duudee ka deemu maal jennaani flock jecha wanta akkasii walirratti waamuuf jecha. Akkasuma swarm yoo jenne immoo hoomaa kinniisaa. Swarm jechaan hoomaadha. Hoomaa maaliif fayyadamne swarm of bees yoo jenne bees jechaan kanniisa yookaan kinniisa. Bees jechaan swarm of bees jechuu dandeenya. Swarm of bees jechaan hoomaa kinniisaa jecha. Kinniisa hedduu iddoo tokkotti akka takkaatti maal goone swarmii tana fayyadamnee waliin qabne jecha. So collective noun jecha amma ifasinii ta'e jedhee yaadaa jecha. Alright inni taan hoo countable and accountable. Countable nouns means things that you can count. Countability fi accountability qabna amma qara kanatti dabalamu ture amma itti dabalamee jira. Countable noun jecha maaliin maqaa wantoota lakkaa'uu dandeenyu jecha. Fini maqaa wantoota lakkaa'uu dandeenyu jecha. Books yoo jenne amma kitaabota hedduudha. Kitaaba kana lakkaa'uu danda'u nam kitaabni kiyya achirra yoo jiraate kitaaba takka 2 3 4 5 lakkaa'uu danda'a jecha wanta lakkaa'uu dandeenyu. Pens yoo jedhe lakkaa'uu danda'a. Markarii yoo jedhe lakkaa'uu danda'a waan lakkaa'amu waan ta'eef. Wanti lakkaa'amu kamiyyuu maal jedhama maqaa maalii keessatti ramadama? Countable noun jecha. Inni taan hoo
accountable noun means things you can count. Wanta lakkaa'uu hin dandeenye wanta takka lama sadii jettanii lakkaa'uu hin dandeenye jecha maal fa'a marga grass jechaan marga lakkooytanii teettanii injiraan hin lakkaa'amu aannan lakkooytanii aannan lakkaa'amaa yoo water bishaan lakkooytanii hin lakkooytan sugar sukkaara lakkooytanii firiisii xixiqqoo san lakkooytanii teettanii yookaan firee xeefii lakkooytanii no information lakkooytanii information social media jiru takka lama sadii information kana no, you don't count, right? So wantoota hin lakkaa'amne yookaan maqoota hin lakkaa'amne maal jenna accountable kalaqaam countable maqaa wantoota hedduu walitti bakka tokkotti qabamanii maal jenna collective noun abstract noun jecha maqaa wantoota hin mul'anne yookaan harkaan tuquu hin dandeenye concrete noun maqaa wantoota harkaan tuquu dandeenyu kun maali whiteboard argaa jiraan maali kuni concrete noun ta'uu danda'a proper noun jecha maqaa dhuunfaa Jamal Ahmad Toyota London Ethiopia maali jettanii maqaa wanti tokko dhuunfaadhaan addatti qabu jecha common noun jecha maqaa waliigalaa maqaa gamtaa jecha maali inni dhiira yoo ta'e dhiira guddaa ta'e xiqqaa ta'e walumaatti boy jennee fayyadamna girl shamara car yoo jenne makiinaa osoo addan baasin diimtuu gurraatti guddoo xiqqoo tanamaatii tattafe'aa osoo addan baasin school yoo jennellee akkasuma mana barnootaa osoo addan baasin fayyadamna yoo gaafii qabaattan karaa social media keenya nu gaafachuu dandeettu keessattuu karaa telegiraamaatiin isiniif academy jettanii search yoo gootan isinii dhufa waan ta'eef karaa saniin join gochuu dandeettu mee gaafii qabdanii hagamta akka isinii tolee jira isiniif ta'ee jira yoo isiniif ta'e marree like share follow gochuudhaan nu afuu dhaabadha nu isin barsiisnaa isin like naaf share bakka wanti guddaan isin daliidan isa jecha isin isas ceemutti waan jirtaniif hin ceemina isiniin jenna jecha yoo isin kaniin akka gaariitti laayikiif sheerii qabaate isatti aanullee waa'ee pronaawunii yookaan bamaqaa isa gaafkaan haayilaayitiidhaan laallisan keessa buunee wal laalla waan ta'eef kana laayik sheer follow gochuun dagatinaa. Peace out.